nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagumaa waaqayyoo galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti kaleessa malee dheengaddaa akkamittiin aarii akka to'achuu dandeenyu isinitti haasa'een ture akkamittiin aarii to'achuu akka dandeenyu aariin hin hafu gammachuun akkuma jiru gaddi jira kolfuun akkuma jiru aaruun jira aariin miiraadha. Wanta nu aarsu garuu wanti nu aarsu wanta baay'ee jira wanta sodaannu qabaachuu dandeenya wanta baay'ee jaallanne akka hin dhabne jennee nuti yaadnu kan mataa keenya waan baay'ee qabaachuu dandeenya yookiin immoo waa expectationii sunnaa ta'a kunnaa ta'a jennee yaadne wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a mana nagadee bu'aan argatu yoo ta'e qotee midhaan ija isaan argatu yoo ta'e baratee erga baratee immoo hojiin qabatu maaliin jedhu yoo ta'e wanti baay'ee nu aarsuu danda'a. Wanti nu yaadne akka yaadnetti gaafa ta'uu dhiibnu firaastireet taana isa booddee gara aarii keessa galla wantuma namoota irra geetu moo nurra gaa qorontoos duraa boqonnaa 10 dubbistanii qoramsi haaraan hin jiru kanumaan dura abboota keenya irra gaa kan ture kanaan dura namootuma waaqayyoo irra gaa kan ture waanuma haaraan hin jiru akkuma waan haaraan uumametti naa jira wal waraanuu ta'e wal loluu yoo ta'e beela yoo ta'e qoramsa yoo ta'e du'a yoo ta'e ka'uu ta'e waanuma dur ta'aa ture isa nan baadhu sin baachuu dandeessanii sin baattan immoo baachuu danda'u hundumtuu qoramsa qabaa. Garuu isa akka inni mataa keenya gararraan taane waaqayyo murtootti kennaa jedha likka baqa gadabiitti kenna kana hin darbin jedhe kanaafitu waan tokkotti maxxantanii sanan jedhina namni sin jaallattanis hin dhiisuu danda'a yeroo baay'ee gaa'elli yuunii kamiti abbaan manaati mana isheen na dhiiste kan iyyaanne inni na dhiise kan iyyaanne du'aanis adda bahuu jira deebiis immoo wal dhiisuu jira wanta baay'eetu jira waaqayyo duwwaadha kan sin gatu sin dhiisu sin ani yeroo hundumaa si wajjinan jira kan jedhe waaqayyo duwwaadha maqaan isaa ulfaatu haala laalee nu jaallanne jabina keenya laalee nu jaallate yeroo dadhabnu nu dhiisa inni jabina keenya laalee nu jaallanne utuma nu dadhaboo taanee jirru nu jaallate inni dadhaboo mataaneetu jirru kanaafitu ganaa cubbamoota jirru meeshaa saddeetaa kanaatu cubbamoota jirru ta'e nu jaallate waan ta'eef yoo nu qulqulluu taane baay'ee nu jaallate nu cubbamoo taane baay'ee nu jibba miti qulqullaa'uu keenyaan sirriitti jiraachuu keenya sirriitti tajaajiluu keenyaan gooftaa biraa gaaf ta'u gatii arganna garuu waan akkasii keessatti miti jechuu barbaadeen kanaafitu inni nurraa addan ba'u yoo nu dhiifne illee nu dhiisu nu barbaada garuu namni ismaartii ta'uu keessan jabaachuu keessan yookiin waa gochuu keessan ilaaleetu isinitti dhiyaata eenyummaa keessaniif namni isinitti dhiyaatu yeroo baay'ee yookiin waan isin hojjettan yookiin waan isin gootan yookiin waan isin haasoftan waan harkiseetu jira isaan isinitti dhufe attaachitee isinitti maxxana gaawan sun darbu yookiin namni isin caaluu ka'u akkuma maashiniitti namni isin dhiisee sokka doktera balu astamaariyaa balu yookiin immoo maala balu jedheetu namni waan garagaraa maqaa booddee jiru waama yeroo dokterii tokko caalu ka'e dokterii sana dhiisa yeroo astamaarii tokko caalu astamaarii sana dhiisa yeroo sintarii waa namaa gootu waa nama gargaartu ta'e kan isin caalu argamu waan dhiise namni waa laale salfishiidha namni cubbuurraa kan ka'e waa laale isinitti maxxana inni ilaale isinitti maxxane gaafa ta'uu isin gati sokkuu danda'a. Kanaafitu attamitti ishee na dhiisa attamitti na dhiisannee maraannee bakka zarraa fi naqabii gana dhiise jechuu dandeenyu namni nama ol nama kaasa gan nama buusa. Innaa Yesuus Kiristoosiin yeroo jalqabaa 2030 dhibbaan duukaa bu'aa turan booddeetti garuu gaafa barumsaa jabaatee jedhu nama koo lama duwwaa biratti hafe umarratti immoo gaafa ni duumoo hundumtu dhiisee baqate sini galee waaqayyo abbaa duwwaadha kan wajjin ta'e maleessa kanaafitu namni haala laaleeti namni nama caalu gaafa ka'u nama dhiisaa namni waa namarraa argachuu gaafa barbaadu namatti dhiyaata salfishiidha namni eenyummaa keetiin ati rakkina keetan si gargaara hir'ina keetan si gargaara jedhee haalarran dhaaba dhokkoota si jaalladhee kan namatti dhiyaatu tokkicha waaqayyo malee kan biraan tokkollee hin jiru kanaafitu waatti attaachi ta'uuni waatti maxxanuun ulfaataadha abbaa manaa haati manaa waaqayyo taanee ni jalqabaa waaqayyo itti lammaffaa maatiidha abbaa manaadha manaa ijoolleedha inni sadaffaa tajaajilli sadaffaa irratti kan dhufu yeroo hundumaayyuu jechuu kooti maatii ofii diigaa maatii ofii gara tajaajila miti sadaffaa irratti kan dhufu yeroo hundumaa maatii yoo gaarii ta'e waldaan gaarii ta'a biyyi gaarii ta'a maatiin jeeqame maatiin diigame baxabbatamee nan biyya baxabbatama hawaasa baxabbatama kanaafitu aarii keenya kontiroolii gochuu keessatti waatti gar malee maxxanuu miti isa nama hin ganne isa nama hin buusne waaqayyo isa dhugaa faradu isa haqa faradu waaqayyotti qabne jiraachuu keenya gaariidha inni lammaffaadha ammoo kan isinitti himu waan hundumaa akkuma dhuunfaatti hin fudhatina waan namni haasa'e hundumaa waan namni jedhe namni tokko maka'ee waan nagadii biyyaasee qinee kana kan isheen haasoftu anaafi qinee kana kan inni haasa'u anaaf hamma inni maqaa keessanii waamnetti waa'ee keessanuu haasa'u maal sin gashisan abalota akkas amma isinii hin jennetti deebi'ee immoo namaaf yaada adda baasaa namni hamaan namni gadheen hin jiru yaada gadheetu jira malee
yaada isa keessaa namni sun kan inni haasa'u yeroo haalli itti hammaatee jiru waan hin taane baasee gaafa haasa'u nama sana miti nama sanaaf jecha isaa adda baasa amma yeroo kana maaliif sodaan guutamtanii Yesuus bartoota isaatiin al tokko namni sodaadhaan gaafa guutamu waa'ima sodaa haasa yeroo aariin guutamu waa'ima aarii haasa al tokko jibbaan guutamuutu jira Museedha kan ogummaan guutamee Iyyaasuu gaafa kadhatu hafuura ogummaatti dabarse Phaawulos kan hafuura raajummaan guutamee yeroo Xiimotewos kadhatu raajummaatti dabarse jaarsoliin waaldaas immoo harka namarra kaan yeroo kadhatanii maaliif maqaa Yesuus ta'aman inni fayyisaa jedha gooftaarraa kan ka'edha wanti hundumtuu kan ta'u kanaafitu namni jireenya isaa keessatti aarii qabu waa'ima aarii haasaa namni jibba qabu waa'ima jibbaa haasaa namni sodaa qabu waa'ima sodaa haasaa wanti kun gaafa darbu immoo namni sun immoo waan biraa haasaa amma yeroo kana maaliin guutamee jira namni sun hafuura maaliitiin yaada maaliitiin guutamee jira jennee ilaaluu wayya malee waama namni sun dhimuma isaa waan barbaade yookiin namni tokko yaaduma negatiivii malee keessumsiisan yeroo baay'ee jechuu kooti. Anaaf inni isheen kana jettu anaaf inni kana jedhu anaaf min jettanii personal hin fudhatina yeroo baay'ee jechuu kooti. Isini waan namni isiniin jedhu miti. Waaqayyo mucaa koo isiniin jedheera. Waaqayyo ofitti fakkeessee isin uumeera. Waaqa eenyutti illee hin fakkeessine lakkuun illee wal fakkaatti malee tokko miti. Ashaaraan lakkuu illee adda. Ashaaraan namootaa adda. Waaqayyo adda godhee nu uume boloota koo. Nuyi namumti yaada isaa gaarbejii nutti guute gara barbaadara nu oofuun irra hin jiraatu. Critical thinkersii ta'a. waan namni haasa waan namni jedhu adda baasa laalaa fudhadhaa malee waan namni jedhu hoo jennee hoomaa duuka itti amanaa yoo isin bilisummaan ofirraa jalqaba itti amanaa yoo tamantan du'a waan sana yes jedhaa hojjedha gaafa rakkoon tokko dhufus halaafinnati ofii keessanii fudhattu. Maleessa obboloota kan isiniin jedhu yeroo hunduma wanti namni jedhu hundumtu an waaqayyooti mucaa kooti ofitti fakkeesseen si uume sharaan kee addaa ilaalchi kee addaa si waan hojjedhu qaba kaayyoo lafa rasi kaa'inaan jedhera waaqayyo. Kanaafitu namni kan inni haasa'u waa'ee gadhee haasa'e gaarii haasa'e ollan kaasu gaariin haasa'u booddee gaafa na kaayarsa tolisu ganna buusa inni immoo ganna buuse immoo gaafa na ilaalee ani akka namichi sun jedhe ta'uu gaafa niisu deebisee ol kaasuuf gadi buusuun namaa garuu waan tokko yoo bu'aa buusuu hin danda'u obboloota koo dubbii waaqayyoon hafuura waaqayyoon yaada waaqayyoon guutamnee karoora waaqayyoo jaala waaqayyoo gaafa hojjennu namoota waaqayyoo wajjin walii galan namoota dhugaan nu wajjin walii galu yoo hin sobna waliin dhoofna taane immoo warri soban warri waliin naannu wajjin walii galu warri bakkee bulan iyyuu hiriyaa qabu namni hiriyaa dhabeen jiru obboloota koo. Hammeenya hojjenna hammeenyaaf deemna si yoo ta'e immoo warra hammeenyaa nu wajjin walii galu garuu nu yaada sana miti yaadi sun hin hafa yaadi sun hin darba gaaf tokkoon shaarama yaadi sun gaafa sanatti qaanofna waan ta'eef dubbii dhugaan guutamne yaada dhugaan guutamne namni immoo maqaa keenya nu waamee ati gadheedhati wayittiin jirtu yoo jira self-esteemii keessan gadi hin buusina gadhee miti wayittan jiraan isa waaqayyo naan jedheedhaan isa namni yeroo na jaallatan ol na fuudhanis miti yeroo namni na jibban ganna buusanis miti ani isa waaqayyo naan jedhudha dubbii waaqayyo naan jedhudha kanaafitu waanuma hundumaa waan ta'e sana jechuun ikkoo anaaf isin warri kas keessa akka gootan yeroo lallabamu inni jedhu ko anaafi maal maqaa wasin dhoofne obboleetti ko obboleetti ko maal kan keetoo maal hin beektu maal si gaji furde beetti nama si dhiyeessu jira moo nama si hidhu jira hamman nafaanii baasee ati jedhe si jedhe maqaa si waamutti si bukkee naannee namni waan barbaade haasaa deeme cal jedhe hojii keetti yaada keetti waanuma hundumaa dhuunfaatti hin fudhatina waanuma hundumaa dhuunfaatti kan isin fudhatan dubbii waaqayyoo kan isiniin jedhu hafuurri waaqayyoo kan isiniin jedhu waaqayyoo kan isiniin jedhu haa ta'u malee waanuma tokko bakka namarraa immoo waan gaarii eegda nama Yesuus Kiristoos kanaaf yeroo atta mana nama gara oliillee taa'ina gara gadii taa'aa jedhe yoo gara oliitti gara isin buute yeelloodha salphina dhufa yoo godaa ol isin buute garuu kabajatu dhufa waan ta'eedhaaf namni yeroo hundumaa gara olii barbaada namni yeroo hundumaa jajamu salphii igoon keenya kanaa dhagaa yeroo hundumaa jajamu isheen gaariidha inni gaarii namarraa attamitti hedduu namni hundumtuu cubbamaadha namni hundumtuu salphishiidha ofiisaatii waa barbaada isiniin gaariidha isiniin dinqiidha ta'ee isin jajee attamittiinitu deebi'ee ofiisaatii immoo iddoo argachuu danda'a isin irra ejjetee step godhe seera ol ba'uu barbaada namni yeroo hundumaa isi ati gaarii ati dinqiidha yoo inni jedhu yoo si yaada isaa bakka hangeessan yoo si yaada isaa hojjettan yoo si yaada isaatiin tole jettan duwwaadha yeroo baay'ee kan namni baasu maam kan akka sheemoo kan akka saamoo kan namni isiniin jedhu yeroo baay'ee isinitti himaachuu gooti kanaaf gaafa isin yaada keessanitti amantan gootanii yaada isaanii caccabuu dhiisanii yaaduma namaa duukaa calcatanii fiiguu dhiisanii bakka akka wayituu isin lakkaa'u isin gatuu danda'a haasaan keessanii fudhatamu maal keessanii fudhatamu isin self confidence qabaadha gooftaa irratti confidence qabaadha wanti namni jedhu ol isin kaasaa yoo ta'e wanti namni jedhu gadi isin buusa yoo ta'e isin self esteem keessan eenyummaan keessan mataan isaa gaaffii keessa galaa deema inferiority gadaantummaa isiitti dhaga'amaa deema namni isin cecees namni isin lolees namni isin arrabsees yaada qabattan dhugaa jaalalaan qabaadhaatti fufaa yeroo baay'ee dhugaadhaan nu ceesisuudhaaf namooti maal godhu waan hin taane haasa'u waan hin taane tokko fidu nu jee qabnee sarraa kaane miiraan kaane aariin kaaneetu dhugaa keenya gadhiifne dhugaa keenya jaalalaan qabanne dhugaa keenya obsaan qabannee itti fufnee waan waaqayyo keessa keenya kaa'e waan dhugaa waan haqa hojjenna waaqayyo kan nurraa barbaadu raajii Mikiyaas boqonnaa 6:8 irraa haqa jaallachuu gadoof qabu
gaarummaa jaallachuu gaarummaatti deddeebi'uu sini galee araara gochuudha maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu gooftaan isin haa eebbisu maxxanoo yoo ta'e gooftaatti maxxana waaqayyo kan isiniin jedheedha isin waama namni jedhu waanuma haalli jedhu hundumaa kun naaf jettanii dhuunfaatti hin fudhatina isaan hin jeeqamina gaafa akkas ta'u aarii keessan kontirool gootu namni isin jeje gammaddaneennaan gaafa namni gadi isin buusu immoo gadi bu'aa jireenyi keessan ol kaa'aa gadi bu'aa simmeetaawwii taatu aariin taane keessa galaa deemtu kanaaf isin waaqayyo maal jedha dubbii waaqayyoo maal jedha inni nan godhe kun sirriidha moo sirrii miti keessa keessanitti Anaafitu yeroo namni dhufee ati sirrii miti ati maaloo jedhu dubbii waaqayyoo keessatti ilaala namni tokko ofitti sheeppii isin gochuu barbaada akkana jedhee akka isin deemtan barbaada namni kun dhuguma riil moodelii koonaa ta'a akka dubbii waaqayyootti jira dhuguma sheeppii gochuu danda'a jedha malee ijoolleen dargaggoonni riyaansaa ilma Solomooniin waan hin taane gorsanii Israa'eliin bakka lamatti kutan gosi kudhan dhiyeessee gosi tokko wajjin utuu gorsa abbootii fudhate tokkummaa eega ture. Kanaaf al tokko dhufanii groupiin nu gorsanii al tokko dhufanii namooti baatanii sana godhi kana godhi nuun jedhanii kaayyoof karoora nu qabnu ceesuu danda'u. Eenyuun inni gorsu kun eenyuun inni wajjin haasa'u kun akka yaada waaqayyootti jira dubbii waaqayyoo hubateera dhuguma nama nagaadha kan inni gorsu bu'aa saara laalee karaa mataa sadaqee waa ta'u keessa nagashuudhaaf immoo dhuguma anaaf yaadessa jedhu qoraa laala. Calluma jedhee namni waan meeqa haasa'e bara kana fake news oduu sobaa haasaa sobaa waan meeqa guute jira waan ta'eef waama namni haasa'u ni sakkana godhe sheekana godhe yeroo hin deemina adda baasaa qoraa hubadha. Yesus Kristos gooftaadha waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama waatti garmalee maxxanina qoradhaa laalaati waan hundumaa boraka wal dhiistan bara gwaaddanyaadha yeroo hundumaa kan isin of sodaachuu sira jiraatu yeroo hundumaa dhaxxanii mistira keessan sana itti faffattanii akkuma irra wajjin nyaanni baay'ee dhaane bor wal jibbuun gaafa dhufu immoo iseen wallaalee isin sila faffattanii deemtan fuudhanii immoo firfirsuu jalqaba kana booddee diina taatu namooti baay'ee wal jibban baay'ee kan walitti dhiyaatanidha. Kanaaf yeroo hundumaa giraafiitii walitti maxxanuun adda walirra fagaachuun moo fida waan ta'eef hundumaa hubannaan godha. Anaa macaa fakkeenyaa keessa manuma riyaa keetti gaafa deddeebitullee suuta jedhii nyaadhoodha. Billaa arraba keerra kaa'edha. Boorsi nuffee kamaal hin jenne garmalee mashee moo'isa maleetiin eenyummaa keessa luusin godhina. Eenyummaa keessan qabadhaa dadhabbii jabina keessan qabadhaa yoo barbaade dadhabbii jabina keessan akka jiru sina jaallatu namni malee namaa ittanii ergamaa hin fakkeessina waan hin taane hin ta'ina. Gooftaan isin haa gargaaru eebbifama yoo akkas ta'e aarii keenya kontirool gochaa deemna isa biraa ammoo yeroo biraatti fufna gooftaan isin haa